Agarsiisni madduree qabeenyi bisaanii badhaadhina waloof jedhu ministeera bishaanii fi inerjiin qophaa'ee torbaan lamaa fi daawwatamaa jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa agarsiisa daawwachuun muuxannoo qoodatanii jiru. Daawwanna kan irratti kan argamanii deetaan ministeera bishaanii fi inerjii damee bulchiinsa qabeenya bishaanii Dr. Abraa Addunyaa ministeerichi agarsiisa qopheessanii qaamoleen garaagaraa baay'inaan daawwachaa jiranii kun immoo hojii teekinooloojii qabeenya bishaanii gabbisuu keessatti qooda guddaa qaba jedhan. በርከት ያለ ማህበረሰብ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት እንዲሁም የምርምር ተቋማት እየመጡ agarsiisa kana kutaaleen hawaasaa hedduun daawwatanii jiru. Dhaabbileen mootummaas akkasumas dhaabbileen qo'annoo fi qorannoo daawwachuun kallattii hedduu fudhataniiru. Agarsiisa kanaan hojii teekinooloojii gara 85 olii daawwachiisnee jirra. Agarsiisa kanaan qabeenyi bishaanii fi inerjii qabnu teekinooloojiin gabbifamnaan biyya keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Kana ammoo qabeenya bishaanii qabnu sirriitti bulchuu akka dandeenyu agarsiisuu dandeenyee jirra. Agarsiisni kun qabeenya bishaanii qabnu teekinooloojii qabanne hagami badhaadhina biyya milkeessuu akka dandeenyu agarsiisaa kan himan Dr. Abraan qabeenya bishaanii qabnu tissuun kunuunsuun dirqama keenya baachuu qabna akeekan. Agarsiisa ministeerri bishaanii fi inerjii qopheesse kana raayyaan ittisaa daawwachuun hiika guddaa qabaa kan jedhan immoo Kumaala Dabbabaa isheetuti. Hojiin hidrooliikii fi teekinooloojii bishaanii ministeerri bishaanii fi inerjii hojjechaa jiru kun kan nu boonsi jechuun waan dadansaa argine kana ka'umsa godhanne kana caalatti hojjechuun barbaachisaa dubbatanii jiru. በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂን የተከተሉና ወደፊትም የሚያዘምኑ yeroo ammaa guddinni teekinooloojiin ariifataa jira. Teekinooloojii kanaan hojii hojjennaan jijjiiramni akka dhufu hubanneerra. Kun immoo dhalootni akka hojii guddaa keessa gale kan argisiisudha. Agarsiisni kun biyyi keenya sadarkaa akkamii irra akka jirtu agarsiisa. Kana immoo dhaloonni sirriitti kunuunfachuu qaba. Hojii asitti argine kana gara keenyatti akkamiin jijjiirraa waan jedhaa fi agarsiisni teekinooloojii bishaanii kun bu'uura jabaa nuuf kaa'ee kan jedhan immoo injiinar Tigist Machaal wanni kamuu teekinooloojiin deeggaramnaan salphumatti rakkoon hawaasa hunda irra furamuun ni danda'ama dubbatan. ያየናቸው ነገሮች በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። በአገር ደረጃ ውሃችንን እንዴት ነው ወደ ልማት እየቀየርን ያለነው? agarsiisa kana irratti wanti argine baay'ee barbaachisaa fi kan bu'aa guddaa qabudha. Qabeenya bishaanii qabnu hangam gara misoomaatti jijjiiraa jirra. Akkasumas hangam itti fayyadamaa jirra. Akka biyyaatti immoo hagam qabeenya bishaanii fi inerjii qabnu hagam beekna. Qabeenya qabnu kana hagam biraa gahaa jirra waan jedhuuf hubannoo guddaa arganne. Kana irratti immoo akkamiin hojjanna kuni galtee guddaa nuuf ta'a. Kana immoo akkamiin qindoominaan akka hojjannus adda baafannee jirra. Bishaan waan lubbu qabeeyyii cufaafuu barbaachisu waan taateef bishaan lubbu jennee yaamnaa kan jedhan miseensonni raayyaa ittisa namuu akkuma lubbuu fi tissu qabeenya bishaanii qabnu sirriitti kunuunsuu qabnaa dhaamanii jiru.